Balaa xiyyaaraa Minisootaatti mudateen lubbuun namoota xiyyaara keessa jiranii hundi darbuu akkasumas Maayinaamaaritti balaa kirkira lafaatiin yoo xiqqaate nama 1,700 ol akka du'anii fi kanneen biroo qabanneesniif dhiyaanneetiin jira. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya amma isin biraan kan kennu yommuu ta'u hanga xumuraatti akka nu waliin turtanii fi qaroo miidiyaa laayik sheer sabiskaraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin akka nuuf barreessitan isin affeeraa gara oduu keenya kan ammaaf qabanneetti isin dabarsina. Itoophiyaatti baatii gurraandhalaa keessa namoota 1,200 ol dhibee gifiraan qabamuu kan ibsame yommuu ta'u naannoo biyyattii keessatti hanga gurraandhala 24 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti walumaa galatti namoonni 1,278 dhibee gifiraan yoo qabaman kanneen keessaa ammoo lubbuun namoota 6 darbuu kilaastarri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Gabaasni kun akka mul'isutti naannoo kibba Itoophiyaa kibba aanaa mallee akkasumas naannoo Amaaraa aanaa Magdalaatti weerarri dhibee kanaa to'achuun danda'ameera yoo jedhan haa ta'u malee naannoo Sidaamaa aanaa Ciroomee fi magaalaa Daayyee jedhamu akkasumas naannoo Oromiyaa aanaa Daallee Waamaraatti weerarri hammaachuu himameera. Gabaasni kilaastarri fayyaa Itoophiyaa baase kun akka himutti weerarri gifiraa guutuu biyyattii keessatti aanaalee 26 keessatti bal'inaan jira. Uummanni Sumaalee humna bosonatti deebi'ee nagaa booressuu hin fedhu jechuun waajjirri nageenyaa fi tasgabbii naannichaa dubbate. Uummanni naannoo Sumaalee humna bosonatti deebi'ee nagaa booressuu hin barbaadu jechuun itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannichaa Abdulqaadir Rashid himeera. Obbo Abdulqaadir Rashid ibsa dheengadda baasaniin gaafii misoomaa fi nageenyaa uummanni naannichaa baroota darbaniif gaafachaa ture waggoota jijjiiramaa keessatti deebi'aniiru jechuun isaanii odeeffannoon kominikeeshinii naannichaa irraa argame ni agarsiisa. Nageenya kana diiguudhaaf erga farra nageenyaa yookaan farra nagaa humnoota garaagaraa namoota dhuunfaa facaasuudhaan uummanni fi mootummaan naannichaa akka hin obsine dubbateera. Qaamolee fi humnoonni uummata naannichaatiif qabsoofna jedhan gosti qabsoo hayyamuu qabsoo karaa nagaa qofa ta'uu hubachiisuun itti dabaluun uummanni naannoo Sumaalee lola bosonatti deebi'uu akka hin barbaanne cimsanii balaaleffataniiru. Haa ta'u malee itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannichaa qaamolee kana humnootaa fi namoota dhuunfaa jechuun maqaa isaanii garuu hanga ammaatti osoo hin dhahin irra darbaniiru. Obbo Abdulqaadir dirreen siyaasaa biyyattii fi naannichaa bal'ateera jechuu yoo kaasu gareen ejjennoo siyaasaa isaanii karaa nagaa tarkaanfachiifachuu barbaadan galmaa'anii haala nageenya uummataa hin booressineen socho'uu yookaan sochii fi olola tokkummaa mancaasuu irraa of qusachuu fi karaa nagaatiin akka socho'an waamicha yoo dhiheessan qondaalli naannichaa kun akeekkachiisa kana kan kennan tibbana paartiin federaalistii Somaalee fi mootummaan naannichaa ibsa baasuun walqeequu isaanii hordofeeti. Paartiin federaalistii Somaalee kun dhuma baatii gurraandhalaa keessa naannicha keessatti malaammaltummaa babal'ateera piroojeektoonni dhaabbataniiru jechuun komii dhiheesse. Waajjirri kominikeeshinii naannichaa gama isaatiin komiin dhihaate sobaa fi duulama qaballeessiiti jechuun jalaa kuffisuun ni yaadatama. Israa'elii fi Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu haaraa taasisuudhaaf walii galuun himame. Gareen hidhattoota Gaazaa Hamaas dhukaasa dhaabuudhaaf yaadota guyyoota lamaan dura Kaatarii fi Masriidhaan dhihaatee fudhachuu dursaan ol aanaan garichaa himeera. Hidhattoonni Gaazaa keessaa kunneen haaluma yaada biyyoonni jaarsummaa dhiheessaniitiin Israa'eloota butaman 5 gadhiisuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 50 turu taasisuu yaada jedhu irratti waliigalteen gahamuu ifa godheera. Dursaan olaanaan garee Hamaas yookaan kan Gaazaa keessa socho'uun alatti argaman Khalil Al-Hayam gareen isaa yaada marii fi Kaatarii fi Masriin dhiyaateef raggaasisuu dubbateera. Reuters maddeen xiqqaa eeruudhaan akka gabaasetti dhukaasa dhaabuu kana ilaalchisee gama Israa'el irraas deebii gaarii kan argate yommuu ta'u waajjirri muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun durfamu karooricha akka simatan ibsee Ameerikaan waliin guutumatti walii ta'uudhaan biyyoota marsii kanaaf yookaan marii isaaniitiif yaada marii bira gahaa jiran dhiyeessuun dubbateera. Qaamoleen mari'atan yoo walii galan dhukaasa dhaabuun dilbataa irraa eegalee akka itti fufuu fi ayyaana sooma hiikaa guyyaa kaleessaa adeemsifameen wal qabatee guyyaa sanarraa akka eegalus dubbataniiru. Waajjirri Netanyaahuu guyyaa sanbataa yaada mariisiftoota dhukaasa dhaabuu irratti marii taasisuun beeksiseera. Israa'el yaada dhiheessite irratti Ameerikaa waliin irratti walii galuu ibsitullee yaadicha keessatti garuu maal irratti akka walii galan osoo hin hammatamin hafeera. Ameerikaanis kanarratti yaada ifa ta'e osoo hin kennin kan hafte yommuu ta'u Ameerikaan kanaan dura Gaazaa dhuunfachuudhaan riilisteetichi jijjiiruuf yaada akka qabdu dhagahamaa tureera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu amajjii 19 hojiirra oolfamee erga jalqaba baatii bitootessaatti dhumee booda humnoonni Israa'el duula lafoo Gaazaa keessatti geggeessuudhaan qilleensaanis haala hamaadhaan raawwachaa jiraachuun himama.
Waliigalteen dhukaasa dhaabuu sun xumuramuun kan marsaa lammaffaatiif waliigaltee irra gahuu osoo hin dandeenye kan hafaniin hidhattoonni Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaatiin namoota butaman 33 gadhiisaniiru. Hanga ammaatti lammiileen Israa'el 59 to'annoo garee kanaa jala jiran yoo ta'u isaan keessaa gariin lubbuun kan hin jirre ta'uunis ni himama. Hoogganaan waraanaa Maayinaamaar namoonni du'an gara 1,700 caaluu hime. Hoogganaan waraanaa Maayinaamaar namoonni gara 1,700 ol ta'an yoo du'an kanneen 300 ammoo ammallee achi buuteen isaanii dhabamuu isaanii beeksiseera. Hoogganaan waraanaa Maayinaamaar karaa bilbilaatiin kirkira lafaa kanaan namoonni 1,700 ol ta'an du'uu isaanii ministeera muummee Maaleeshiyaa Anwaar Ibraahimitti himeera. Hoogganaan waraanaa kun itti dabaluudhaan namoonni gara 3,400 ta'an miidhamuu isaanii kan hime yommuu ta'u namoonni gara 300 ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabamee barbaadamaa akka jiru dubbateera. Lakkoofsi namoota du'anii guyyoota itti aanan keessatti dabaluu akka danda'u kan akeekkachiise yommuu ta'u dhiyeenya kana kirkira lafaa Maayinaamaaritti mudateen gamoowwan gurguddoo fi riqichoonni gurguddoon diigamuun isaanii beekameera. UK'n godaansa seeraan alaa dhaabuudhaaf yaa'ii biyyoota 40 hirmaachise geggeessuuf karoora qabaachuun himame. United Kingdom godaansa seeraan alaa yaaddoo addunyaatti jetteen dhabamsiisuudhaaf yaa'ii biyyoota 40 irratti hirmaatan guyyoota lamaaf kan turu geggeessuuf jedhama. Yaa'iin ministeerri muummee biyyattii Keir Starmer keessummeessuudhaan kunis namoota daddabarsa namoota seeraan alaatiin yookaan daldala suukanneessaa raawwatan dhabamsiisuudhaaf biyyoonni godaansa irratti haala irratti walii galan yookaan haala irratti wal dhaban furuufiidha jechuun dubbateera. Yaa'iin wiixata har'aa eegaluuf jedhamu kun adda ta'uun isaa kan himame bu'aa qabatamaa fiduu fi walta'iinsa idil addunyaa cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ni himama. Godaansi seeraan alaa yookaan godaansi siyaasaa United Kingdom keessa ajandaa ijoo mootummaa taasifamuun kan ilaalamu yommuu ta'u mormitoota aadaa cimsanii fi warri riifoormii gaggeessan akkasumas paartiin UK biyya bulchaa jiru Leebar kan jedhamu dhimmicha to'achuu hin dandeenye jechuudhaan yeroo garagaraatti komii irratti ni kaasu. Yaa'ii kanaan dura waajjirri dhimma biyya keessaa neetworkii namoota seeraan alaa daddabarsan diiguu fi himannaa jajjabeessuuf paawundii miiliyoona 33 akka baasu beeksisee turuun ni yaadatama. Qondaaltonni Veetnaam, Albaaniyaa fi Iraaq dabalatee qondaaltonni biyyoota godaantonni hedduu irraa gara UK'tti imalanii bakka bu'oota kana akka Faransaay, Chaayinaa fi Ameerikaa waliin walgahii London Laankaastar keessatti geggeeffamu irratti ni hirmaatu jedhamee eegama. Akkasumas jilli mootummaa naannoo Kurdootaa Istarpoolii fi dhaabbilee miidiyaa hawaasaa Meetaa, X fi TikTok dabalatee daldala yakkaa waggaatti tilmaamaan doolaara biiliyoona 10 baasuu fi kanatti akka dhaabamu yookaan akkamitti dhaabbachuu akka danda'amu irratti marii kanarratti kallattiidhaan ni hirmaatu jedhamee eegamaa jira. Bara 2025 hanga ammaatti namoonni 6,000 ol bidiruu xixiqqaadhaan chaanaalii qaxxaamuranii yoo dhufan isaan keessaa namoota dhibbaan lakkaa'aman irratti lubbuun isaanii akka dhabames kanaan dura gabaafamee turuun ni yaadatama. Fannoo Diimaan Gaazatti ogeessonni 8 jalaa ajjeefamuu dubbate. Waldaan Fannoo Diimaa fi Ji'a Diimaa Addunyaa ogeessonni fayyaa dhaabbatichaa kibba Gaazaa Raafaa keessatti tajaajilli namoomaa kennaa turan 8 jalaa ajjeefamuu beeksiseera. Hojjettoonni Ji'a Diimaa Filisxeem kan ajjeefaman haleellaan humni waraanaa Israa'el raawwateen ta'uu kan dubbatan yommuu ta'u torbaaniin dura ambulaansiin namoota 9 qabattee gara Alshiim bakka jedhamutti deemaa turte dhukaasni cimaan irratti raawwatame waldaa Fannoo Diimaa Addunyaa beeksiseera. Torbaaniif gara sana qaqqabuudhaan sababii dhorkameef reeffi isaanii torbaan booda bitootessa 23 fudhatamuu ibseera. Ogeessi fayyaa tokko ammallee akka hin fudhatamne kan dubbate yommuu ta'u dhaabbatichi Ji'a Diimaa Filisxeem hooggantoonni yookaan hojjettoonni kan isaanii alatti reeffi hojjettoota isaanii ittisa siivilii 6 akkasumas hojjetaa dhaabbata UN argameera jechuunis gabaasa kana keessatti dabaleera. Waldaan Ji'a Diimaa Filisxeem akkasumas Hamaas du'a hojjettoota fayyaa kanneeniif Israa'el itti gaafatamuu akka qabdu himeera. Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa reeffi hojjettoota fayyaa waldaa Ji'a Diimaa Filisxeem akka bakka yeroo dhumaatiif itti mul'ataa turan Raafaa akka hin geenyee fi erga dhorkameen booda torbaanitti reeffi isaanii argameera jechuun ibsa dilbata kaleessaa baase kana keessatti dabaleera. Dhaabbatichi tarree maqaa namoota du'anii kan kaase yommuu ta'u hunda isaaniiyyuu galmee isaaniitiin barreesseera. Ogeessi fayyaa gara biraa ammoo Asaad Al-Naasiraan bakka buuteen isaa hanga ammaatti akka hin argamne dubbatameera.
Balaa xiyyaaraa Minisootaatti qaqqabe irraa namni lubbuun hafee haga ammaatti akka hin jirre gabaafame. Ameerikaatti xiyyaarri xiqqaan lo'aa irraa gara Minisootaatti balali'aa ture tokko erga mana naannoo magaalaa jiru irratti kufee ibiddi itti qabatee booda qondaaltonni achi keessa jiran akka lubbuun hin hafne himameera. Xiyyaarri kun akka biyyaatti naannoo sa'aatii biyya keessaatiin ganama keessaa kan ta'ee fi erga kanaan booda miseensota naannoo Minisootaa irraa qabatee osoo deemaa jiru paarkii Biruukiliin jedhamu keessatti kufuu isaa bulchiinsi Aaviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa beeksiseera. Qorattoonni xiyyaaricha keessaa namoonni meeqa akka turanii fi ifa kan osoo hin ta'in hafe jechuu yoo himan garuu hoogganaan garee balaa ibiddaa paarkii Biruukiliin keessatti Shaawun Koonwaay namni jedhamu imaltoota kana keessaa akka lubbuun hafe homaayyuu hin jiru jechuun dubbateera. Bakka xiyyaarichi itti kufetti namni mana keessa jiru ajjeefamuyyuu itti dabalaniiru. Boordiin nageenya geejjiba biyyaalessaa sababa balaa xiyyaaraa kana to'achuuf yookaan qorachuudhaaf akka yaadame ibsuun hanga ammaatti osoo hin beeksisin callisaniiru jedhama. Ejensiin gara bakka balaan itti qaqqabee kana yookaan bakka Minisootaatti imaluudhaaf daandii irra jiraachuu kan dubbatamu yommuu ta'u dilbata kaleessaa akka qaqqabes himeera. Paarkiin Biruukiliin bakka xiyyaarichi itti kufe naannoo magaalaa Miniyaapolis keessatti kan argamu yommuu ta'u magaalattiin namoota 82,000 gara kaabaatti maayilii 11 fagaattee kan argamtu jedhama. Bulchaan Minisootaa Tiim Waaltis gareen isaanii qondaaltota naannoo bakka balaan kun itti qaqqabee paarkii Biruukiliin keessatti argaman waliin wal quunnamaa jiraachuu fi haala balaan kun itti sakatta'amu irratti mari'achaa akka jiranis dubbatanii turan. Itti dabaluudhaas namoota jalqaba bilbila kanaaf yookaan deebii kennaniif galata guddaa qabna jechuu yoo dubbatan taateen kunis kan mudate balaa xiyyaaraa hedduu dhiheenya kana mudate erga taateen kunis pirezidaantii Doonaald Tiraamp kaabinee isaanii hojjettoota dhaabbilee federaalaa hir'isanii kakaaseen booda xiyyeeffannoo uummata Ameerikaa hawwateedha jechuunis kaahanii jiru. Hojjettoonni nageenyaa qilleensaa gargaaruuf itti gaafatamummaa qaban dhibbaan lakkaa'aman hojiirra ari'atamuu isaanii Associated Press kanaan dura gabaasee turuun ni yaadatama. Oduu xumuraatiin Tiraamp dhimma marii dhukaasa dhaabuu irratti Puutiinitti baay'ee akka aare dubbate. Doonaald Tiraamp torbaan hedduudhaaf Yukureen keessatti dhukaasni akka dhaabbatuuf mari'achuuf yaalii taasisaniin booda pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin baay'ee akka itti aare guyyaa kaleessaa dubbateera. Gaaffii fi deebii NBC News waliin taasiseen Tiraamp Puutiin amanamummaa pirezidaantii Yukureen Volodimiir Zelenskii irratti duuluu isaatiin akka aarsan kan ibsan yommuu ta'u yoo dhukaasa dhaabuu dide ammoo biyyoota boba'aa Raashiyaa irraa bitan irratti gibira dhibbantaa 50 akka kaahus asumaan doorsiseera. Ani fi Raashiyaan waraana Yukureen keessatti dhiiga dhangalaasaa jiru dhaabuu irratti waliigaltee gochuu yoo dadhabnee fi sun badii Raashiyaa akka ta'etti yoon amanee boba'aa Raashiyaa keessaa bahu hundarratti gibira kan maffaa kaaha jechuunis dubbateera Doonaald Tiraamp. Yaadonni Tiraamp kunis haasaa inni Puutiinii fi Raashiyaa irratti qabu jijjiiramuu na agarsiisa jechuu yoo dubbatu White House gaaffii dhimma kana irratti yaada kennuudhaaf dhihaatee fi battalumatti deebii hin kennine. Hooggantoonni Awurooppaa mariin Yukureen keessatti dhukaasa dhaabuu irratti taasifamee fi kan itti fufee waan jiruuf Tiraamp Puutiinitti callisuun isaanii yaaddoo keenya hin ka'u jechuun kaasaniiru. Torbaan 6 darban keessaa Doonaald Tiraamp waajjira Ovaal keessatti Zelenskii afaan jala wal bahanii kan turan yommuu ta'u pirezidaantiin Yukureen irraas dhiifama hedduu dhihaateefii ture. Faallaa kanaatiin Puutiin kan jajjabeessu yoo ta'u baay'inaan gaaffii pirezidaantii Raashiyaatiif harka kennateera jechuunis yaadota garaagaraa irraa isaanitti kahaa ture keessaa kan lakkaa'amudha. Kun ammoo balaa haala kanaan dura ture irraa kan fagaate jechuu yoo dubbatu Raashiyaan marii dhukaasa dhaabuu irratti harkifachuu hordofee Ameerikaan Raashiyaa yeroo jalqabaatiif doorsisuu jalqabdeerti. NBC News akka gabaasetti gaaffii fi deebii bilbilaan daqiiqaa 10f Doonaald Tiraamp waliin taasisan irratti Tiraamp yeroo Puutiin amanamummaa hooggansa Yukureen Zelenskii qeeqan baay'ee aaraniiru jechuun dubbateera. Pirezidaantichi ofii isaanii hoogganaa Yukureen abbaa irree jedhanii waamuun filannoo akka geggeessan gaafatanii kan turan yommuu ta'u yeroo Puutiin isa qeequ ammoo akka isaan aarsu dubbata. Baay'een aaree baay'een dallane kan jedhu Doonaald Tiraamp amanamummaa Zelenskii keessa seenuu jalqabee biin isaa sun ammoo kallattii sirrii ta'etti waan hin deemneefidha jechuun dubbateera. Hooggansi haaraan jechuun ammoo yeroo dheeraaf waliigalteen hin taasifamu jechuudha jechuun kan dabalu yommuu ta'u Doonaald Tiraamp waa'ee Puutiin yeroo dubbatutti Kremlin aarii isaanii akka beektu kaasuudhaan garuu hooggansa Raashiyaa waliin hariiroo baay'ee gaarii akka qabanii fi yoo inni waan sirrii hojjete aariin isaanii dafee akka badus hubachiisaniiru. Raashiyaan dhukaasa dhaabuu
dhaabuu yoo hordofuu baatte sunis Doonaald Tiraampitti badii Putiin yoo itti fakkaate caalatti diinagdee biyyattii laamshessuu irratti ni xiyyeeffanna jechuun doorsisatti dabalaniiru. Boba'aa fi oomishaalee biroo Ameerikaatti gurguraman irrattis dhibbantaa haga 25 irratti gibirri marsaa lammaffaan ni jiraata jechuun dubbateera. Tiraamp gibira Raashiyaa irratti kaa'amu waliigaltee dhukaasa dhaabuu yoo hin jiraanne ji'a tokko booda kan hojiirra oolfamu jechuunis hubachiisaniiru. Gibirri marsaa lammaffaa biyyoota biraa Raashiyaa waliin daldala hojjetan irrattis qoqqabbii kana keessatti kan dabalamu ta'uu Doonaald Tiraamp miira aariitiin kaaseera. Meeshaalee biyyoota Raashiyaa yookaan ammallee Raashiyaa irraa boba'aa bitatan irratti gara Ameerikaa seenan irratti gibira hanga dhibbantaa 50 kan kaa'amu ta'a jechuunis doorsisa lammaffaa irratti dabalaniiru. Biyyoonni baay'ina akkasiitiin bitatan gurguddoon ammoo Chaayinaa fi Hindii yoo ta'an, Zeleniskiin gaaffii fi deebii kana hordofuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti Raashiyaan waraana kana baay'ee harkifachiisuuf sababa barbaaduu itti fufteerti jechuun gara Raashiyaatti qeeqa darbataniiru. Putiin tapha bara 2014 irraa eegale haaluma wal fakkaatuun taphachaa jira jechuun yeroo dubbatu Zeleniskiin Raashiyaan humnaan Kirimliin yookaan Kirimiyaa bakka jedhamtu galaanaan marfamtee jirtutti kan fudhate ta'us yaadachiisaniiru. Kun amma hundaaf balaadha. Ameerikaa, Awurooppaa fi michoota keenya hunda nagaha barbaadan irraa deebii sirrii ta'e barbaanna jechuun miira gaaffiitiinis dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu namaaf nu dhageeffattan kan hanga ammaatti turedha. Waan nu dhageeffattaniif galatooma. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa.